qorumsa biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtaa? Na dhaggeeffadhu. Har'a dogoggoroota baay'ee yeroo baay'ee barattoonni qorumsa biyyoolessaatiif gaafa qophaa'an hojjetan sitti hima. Dogoggora sana akka deebiteen hojjenne salphaatti immoo qorumsa biyyoolessaa darbuu akka dandeessuuf baay'ee si gargaara. Viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Ani Dooktar Tulluudha. Waa'ee fayyaati irratti, waa'ee iskoolarship irratti, waa'ee carraa hojii sadarkaa addunyaatti jiru irratti afaan Oromootiin yeroo dhiyootti immoo afaanota garaagaraatiin dabarsuuf jirra waan ta'eef hojjechuutti jira. Kanaafiyyuu odeeffannoo baay'ee bareedaa fi odeeffannoo haqa irratti hundaa'e akkasumas immoo piraaktikaalii odeeffannoo dhugaa ta'ee argachuu yoo barbaaddan chaanaalii kana laayik godhaa. Kallattumaan gara viidiyoo guyyaa irraa taasisnu barataan qorumsa biyyoolessaatiif of qopheessu keessattuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaatiif gaafa of qopheessinu dogoggoroota akkamitti hojjetu? Dogoggora tokkoffaan meeshaa irraa dubbisan daangessuu dhabudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kitaaba 20 filattee appilikeeshinii yookaan immoo appilikeeshinii gaafii irraa hojjettu yookaan kitaaba gaafii 15 filattee PDF namoonni garaagaraa worksheet jedhee kasii ergu jira. Karaa garaagaraatiin kasii dhufu jira. Isa kana immoo dhibbaan kan lakkaa'amu walitti qabattee saabjektii tokkoof qo'achuudhaaf gadi taa'u jechuudha. Kuni sammuun kee akka burjaaja'u godha. Yaadni kee akka sassaabamne godha. Akka walii gadi hiramu godha. Kanaafiyyuu dogoggora kanarraa of eeggachuu qabdu. Qorumsa biyyoolessaatiif tokko jettaniitu gaafa gadi teessanii maateriyaala yookaan immoo riisoorsii irraa dubbistan limit gochuudhaan eegaluu qabu. Waa'ee kanaatti irratti gadi fageenyaan odeeffannoo bal'aa qorumsa biyyoolessaatiif keessattuu qorumsa kutaa 12ffaa yookaan egziit egzaamidhaa fi salphaatti akkamitti qophaa'uu dandeessu kan jedhu viidiyoo bal'aa hojjedhee jira waan ta'eef diskiripshinii irra isiniif kaa'aa laaluu dandeessu. Viidiyoo sana akka laaltan baay'ee sinan gorsa. Viidiyoo san keessatti gadi fageenyaan maal akka fakkaachuu qabu, akkamitti akka gaafii hojjechuu qabdan, akkamitti akka of qopheessuu qabdan gadi fageenyaan kaa'ee jira waan ta'eef viidiyoo sana ilaalaa. Kanaaf hubadhaa. Baay'inarra qulqullinatu caala. Kanaaf dookumentii tokko yookaan immoo kitaaba keessa murteessitanii 2 yookaan 3 filadhaa. 2 yookaan 3 darbaan filatinaa. Lammaffaa dogoggora lammaffaa tooftaa barachuu ammayyaa fayyadamuu dhiisu. Baroota darban keessaa waggaa 20 dura, waggaa 30 dura, waggaa 10 dura namoonni qorumsoota garagaraatiif gaafa qopheessan qorumsa biyyoolessaa dabalateetu gaafa qopheessanii kitaaba daree isaanii gadi fuudhanii tokko jedhanii dubbisu. Irra deemanii hin dubbisu, jala sararuu, irratti barreessuu, kalarii adda addaatiin haayilaayit godhu. Akkaataa sanitti dubbisaa turan. Haa ta'uyyuu malee kan nama ajaa'ibu yeroo kana keessa, yeroo teekinooloojii kana keessa, yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een akkuma yeroo durii sanitti dubbisaa jiru. Inni kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa kana yeroon itti teekinooloojiidhaan baratanii. Yeroo kana viidiyoon jira, viidiyoo irraa ilaaluu dandeessu. Kitaabonni gaafii hojjetan gaafa akka hojjettaniif sin gargaaran jiru isarraa fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis appilikeeshiniiwwan garaagaraa jiru isaan sana fayyadamuu dandeessu. Yeroo kanatti teekinooloojii fayyadamu. Teekinooloojii fayyadamuu duwwaa miti. Baroota kana keessa qorannoon yeroo adda addaatti godhamee jira. Qorannoon yeroo adda addaatti godhame kan argisiisu namni qorumsa istaandaardaayiz ta'e yookaan immoo qorumsa istaandaardii isaa eeggate qorumsa biyyoolessaatiif of qopheessu kitaaba sana dubbisuurra irra deddeebi'ee dubbisuurraa gaafii gaafa hojjetedha. Qorumsa biyyoolessaatiif sirriitti of qopheessuu kan danda'u. Kanaafiyyuu appilikeeshinii garaagaraa fayyadamtanii, artificial intelligence fayyadamtanii gaafii garaagaraa hojjechuutu isinirra jira. Akkamitti artificial intelligence yeroo kana keessatti fayyadamtaniitu qorumsa kutaa 12 sirriitti haala milkaadhaan of qopheessuu akka dandeessan viidiyoo hojjedhee jira waan ta'eef viidiyoo sun akka isin hin darbine ilaalaa. Dabalataanis yeroo adda addaatti qorumsa wal qabatee gaafii kaastan hundumaaf deebii isiniifan kenna waan ta'eef koomentii irratti na barreessaa. Yeroo dhiyootti immoo weebsaayitiidhaan karaa adda addaatiin karaa sooshaal miidiyaa feesbuukiidhaan feesbuukii keenya irratti ogummaa haab kan jedhamu jira. Ogummaa haab irratti nu argachuu dandeessu. Weebsaayitiin keenyas ogummaa haab jedhama. Teelegiraamiin keenya immoo ogummaa haab iskoolarship jedhama. Sarchi gootanii argachuu dandeessu. Waa'ee iskoolarship irratti, waa'ee carraa hojii addunyaa irratti jiru irratti, onlaayinii wantoota hojjetaman irratti odeeffannoo bal'aa isinii kennina. Kooching goona waan ta'eef nu qunnamuu dandeessu. Karaa kamiiniyyuu firii ta'a, nuttaasaa, nu qunnama. Ofii keessan of geeddaruu barbaadnan karaa kamiiniyyuu dokumentii barbaachisu isinii kennina. Carraa addunyaatillee, carraa biyyoota garaagaraatillee yaaluu barbaaddu yoo ta'e karaa kamiiniyyuu isin gargaaruu dandeenya waan ta'eef yaada keessan nungaa koomentii godhaa, viidiyoo kana sheer godhaa, laayik godhaa, namoota biraatiif illee walitti daddabarsaa, namoota hiriyoota isin biraa jiranillee waan kana akka fayyadaman godhaa. Dogoggora sadaffaan namoonni hojjetanii qormaata kana duraa hojjechuu dhabudha. Maal jechuudha? Qorumsi kana duraa warri qorumsa baasan maal akka baasan, eessatti akka xiyyeeffatan, gaafii baay'een eessaa akka dhufan, gaafii baay'een eessarraa akka bahan, akkasumas immoo akkamitti of qopheessuu akka qabdan odeeffannoo bal'aa isinii kenna. Gaafii bara kana dura darbanii hin hojjettan taananii utuu hin hojjetin akkasumatti dubbistanii qorumsa biyyoolessaarra taa'uu deemtu taananii isin akka namaa ejji
ijji isaa haguugameetu gara boollaa deemuuti jechuudha. Gaafa boolla keessa deemtan of argitu jechuudha. Gaafa boolla keessa seentan of argitu jechuudha. Kanaafiyyuu akkas akka hin taane dogoggora sanarraa of oolchuudhaafi qorumsa biyyoolessaa kan kana dura darban irra deddeebitanii hojjechuu qabu. Gaafa hojjettan yeroo baay'ee barattoonni gaafin sun deebi'ee qorumsa irratti dhufanii hojjetu. Kanaafi gaafa qorumsaaf gaafii sana hojjetanii ijumaan ilaalaniituma deebisaa yaadachuudhaaf duwwaa hojjetu. Sana ta'uu qabu. Qorumsichi suni bifa isaatu geeddarama malee yeroo baay'ee gaafii wal fakkaata. Kanaaf isa sanallee irra deebitanii otoo hojjechuudhaani qorumsa biyyoolessaatiif qopheessuu qabdu. Isa kanaaf wal qabatee artificial intelligence'n akkamitti akka isin gargaaru viidiyoo hojjedhee jira waan ta'eef isa sana ilaalaa isin jedha. Afuraffaa mata dureewwan baay'ee ciccimoo ta'an yookaan immoo mata dureewwan baay'ee salphoo ta'an irratti xiyyeeffachuu. Kana jechuun maal jechuudha? Barataan tokko qorumsa biyyoolessaatiif gaafa qopheessu barumsoota ciccimoo kanneen akka fiiziksii, maatisii fi kan kana fakkaatan irratti yeroo isaa gubee barumsoota sasalphoo immoo salphaatti deebisuu danda'u irraanfata yookaan yeroon kennuuf. Kanarraa kan ka'e gaafii salphaatti deebisuu danda'u dhabee gaafii immoo humna guddaa isa barbaadan irratti yeroo isaa gubee tokko kun isa hin qabu. Lammaffaan barattoonni tokko immoo qorumsa biyyoolessaatiif gaafa qopheessan gaafii yookaan immoo barnoota baay'ee salphaa ta'an irratti xiyyeeffate barumsa baay'ee cimaa ta'anii. Kanarraa kan ka'e gaafii sasalphaa isaan cimoodha jedhaman san keessaa gaafa ba'an hin dhaban. Qorumsa biyyoolessaa keessatti kan isin ittiin madaalamtanii barumsa hundumaani malee barumsa tokkoon miti. Kanaafiyyuu iskeejuul godhaa barumsa keessan sagantaa keessan qoqqoodaa sa'aatii keessan qoqqoodaa barumsa hundumaafiyyuu akkaataa ta'uu danda'utti haala mijeessaa isiniin jedha. Shanaffaa hirriba rafuu dhabuudha. Qorannoon akka argisiisutti namni tokko dubbisee waan dubbise sana yaadachuu akka danda'uu fi hirriba rafuun baay'ee barbaachisaadha. Sammuun keenya qorannoon akka mul'isutti gaafa hirriba rafnu wanta dubbisne sana gara yaadannoo keenya yeroo dheeratti kan deebisuu fi salphaatti akka yaadannu kan godhu. Yeroo baay'ee barattoonni qorumsaaf gaafa qopheessanii hirriba baay'ee rafan. Keessattuyyuu barattoonni tokko qorumsa jala ga'anii halkanii fi guyyaa taa'u. Suni ta'uun irra hin jiraatu. Walumaa galatti qorumsa biyyoolessaatiif gaafa qopheessitan fayyaa keessan eeggachuun baay'ee murteessaadha. Hirriba sa'aatii itti rafuu qabdan itti rafaa. Sa'aatii hirribaa keessan sirumaa gonkumaa tuquun isin irra hin jiraatu. Yoo tuqxan ta'e dandeettii yaadachuu keessanii dandeettiin barachuu keessanii ni hir'ata. Yoo dadhabdan illee fiigicha fiigaa, sochii qaamaa hojjedhaa, nyaata barbaachisaa nyaadhaa, dhugaatii yookaan immoo wanta dhugamu sirriitti fudhadhaa. Fayyaa keessan karaa kamiiniyyuu kompromaayiz gochuu isin irra hin jiraatu. Qorumsaaf gaafa qopheesse. Kanaaf isa kana xiyyeeffannoo keessa galchaa. Egaan dogongoroota kana shanan dhabamsiisuudhaanii haala gaariitti qorumsa biyyoolessaatiif qopheessuu dandeessa. Viidiyoo kanarraa barumsa gaarii akka argattan abdiin qaba. Egaan wanti isinitti himuu irra deebi'eetu ammas chaanaalii kanarratti wanti ani isinii dhiyeessu qorumsa biyyoolessaatiif akkamitti qopheessuu akka dandeessan, barumsa gaafa barattan akkamitti barachuu akka dandeessan odeeffannoo baay'ee gaarii isin fayyadan waan isinii kennuufi yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa namoota baay'ee bira akka ga'utti. Yuutuubiinis algooriizimiin isaa namoonni baay'een laayik gaafa godhe namoonni baay'een koomentii gaafa godhe gaafa sana namoota baay'eef rikoomandi godhe namoonni baay'een akka ilaalan gochuu danda'a. Haala kanaan nus sappoortii nu gochuu dandeessu. Yeroo dhiyootti immoo akkan isinitti ogummaa haabiidhaan gara keessanitti dhufuuf jirra waan ta'eef waa'ee ogummaati kan waliin haasofnu waa'ee ogummaa duwwaa otoo hin taane haasaa duwwaa otoo hin taane piraaktikaalii waan isa fayyaduu danda'a. Booritti jireenya keessa waan geeddaruu danda'a. Baay'ee isaa isinii dhiyeessina waan ta'eef feesbuukii keenya laayik godhaa, teelegiraamii keenya liinkii isaatiin galuu dandeessu. Liinkii diskiripshinii irratti ni kaa'a. Teelegiraamiin keenya waa'ee iskoolarshipii odeeffannoo iskoolarshipii guyyaa guyyaatti achirratti argachuu dandeessu. Waa'ee fayyaa, waa'ee barumsaa, waa'ee haala gaariidhaan akkamitti akka qo'achuu dandeessan odeeffannoo baay'ee isaa chaanaalii keenya irraa argachuu dandeessu. Weebsaayitii keenya irraa argachuu dandeessu. Kanaafiyyuu ogummaa haabjaa barbaadatii sarchi godhaatii ilaalaa isiniin jedha. Qorumsa keessaniif carraa gaariin isinii hawwaa.